That's why we are brothers meeting. Of course. ምንድነው ማን ትዝደንቆ እኔ ግራ እየገባኝ እኮ ነው ጌታ ቶርበን ይፈዲ ቷንታ ቶርበን አጀንዳው ማተከነ ኡመኒ በከለማን ቆደሜ ወለ ረብሳው እንዴ ማሊፍ እንጋንጀተሞ ቆይ ጌታ ነብይም ኡጋረቢ Rache dubbiidhuma keerratti sila sirkaan qabadhee jedhee beektee sila sitti meera lack of education hin jedheera yookaan rakkoo barnoota dhabuuti irra guddeessa keenya kan rakkisaa jiru beektee beekamtii beekumsaan hin dabalamne jechuudha beekamtii beekumsaan hin dabalamne pilaatfoormii kanarratti harreen callistee aaktii gootus kan miliyoonaan hordofamtu akka jirtu quba qabaadha hangaafa jalqaba tiktookii seenu kan hin jalqaba viidiyoo irratti argee jedhe taayimlaayinii kee jalatti harree utaalu tokko laayikii miliyoona qaba. Achi booda pilaatfoormiin makana hin hordofu jedhee dhiise. Wallaahi summa wallaahi nasrii aannolee rabbi ragaan attaa gurgunu ajjara jira yookaan dhaggeeffachaa jira asii galaa jira miti. Isatu dirqamaan na janajjanee yeroo sadi laayikii fooloowara gara 70,000 wayii qaba. Laayikii miliyoona waan akkasii argatee sagantaa wayii godhee iyyuu achitti sarpiraayiz godhee ture Dubaayitti jechuudha. Yeroo sana baay'ee tokko jechuudha beektee namni hangas mara tiktookiin fayyadamu sii galee. Osoon diidu jechuudha pilaatfoormii kana irratti hedduun jibbaa ture. Amaanuweelii ilmaan Oromoon jedhaani. Amaanuweelii mooraa maraatotaa jechuudha tiktokii kana. Because namni beekaanis wallaalaanis dooktorris injiinarris hundumtuu jechuudha ilmuma namaa ta'ee sadarkaa barnootaa poozishinii garaagaraa irratti yoo jiraate sadarkaa yookaan maqaan inni itti waamamu tokkicha kan ta'e yoo jiraate tiktookiidha. Just tiktok user just like that wanti isa adda baasu hin jiru kanadha jechuudha siigalee wanti nu badhu. Inni lammaffaan jechuudha siigalee hawaasa biyya keessa jiruu fi hawaasa miidiyaa irra jiru walitti qabnee laaqaa jirra jechuudha. Akka daakuu keessatti daakuu summii biraa qabus daakuu boqqolloos daakuu xaafis walumatti naqee daakuudha jettee marqa akka marqaatti marqu bukeessitu jechuudha sii galee. Hawaasa biyya keessa jiru waan sedhibu yaadannoo tokko deengedda yeroo baalee saannatee deemu innis raajjeen achi deebi'ee jira argeera bakka sana akkam akka qorru jechuudha. Baaleedhuma tullu diimtuu irraayyuu lafa hedduu fagaatu gara sa'aatii lamaa fardaan deemnee wallaahi summa wallaahi hawaasa lookanii orjinaala achi aannan nuuf fidanii dhufan sii galee. Nuti taa'aa jirra keessummaadha nu beekan bara keessummaan dhufe jedhanii aannan akkanatti qabatanii nu dhufan. Nuti ammoo callisnee isii kana soo giddumaan bitadhaa jennee aannanicha osoo hin taane jasta akkuma giiftii wayii dhibbatti kennine kakatanii gogguma du'een bada malee hin fudhadhu dambirri. Maaliin maama nuti yaa'ummii nuti jaallannee numa isiniif kennaa jirra malee waa biraatiif miti jenneen inuma hin fudhadhu lakki akkamitti inni sirraa fudhasin keessummaadha. Bar lafa qorraa sana keessa horsiisee bultoota bar wallaahi summa wallaahi. Hayyee ummata oriijinaala kana ummata lookalii ummata gara laafessa kanaa wajjiniin namni maqaa baalee dhaatu tokko yoo dhufee ana arrabse yookaan ana waa jedhe dhuunfaatti isa difeend ofirraa gochuu danda'uudhaan qaba yoo danda'e gorsee yoo dadhabe bilook ofirraa godhee isa faanaa galuudha malee akkamittiin hawaasa bal'aa uummata arjaa kanaa wajjiniin walitti qabuu danda'a. Hawaasa bal'aa miti ibin namni siingiliin tokko ani fakkeenyaaf maatii abbaa wal fakkaataa Ahmadii. Maamii dhiifama guddaa uummanni lafarra jiru garuu waan kana hin beeku bara. Information mayu kamu. Akses tidak kamu bilang Sampai jerami umat ni bar ugara pini sinjedam umat ni bar inna kita nu kono melaju umat ni bar negafa tu bar raci mali tu koi mal tu fajra icara bar umat ni asi gafa ganda makata ne rabsan ani bar akan shasha mannet kabajamu jalatamu amboti kabajamu jalatamu man kita Tukar pilih sinjat umman ni bar amma deo kan tiktaki kan ra umman ni nam min dinno mal tum ufajira ko mali no koy mal te koy min tafatro no kan umman nakas ko la rafsa juru umman ni nayet waliti mambar tukar pilih sinjat umman ni la farati oromo umti walwajin waloluf niti ummani lafarra jiru sababa irraa wajjin nu nagaan kana beekadhaa baay'ee oromoon kaleessaa kaasee fira ofii miti dhiiga ofii miti diina isaa jeesuuf dhufe wajjin nagaadhaan jiraachaa bahe jiraachaa ture ummanni lafarra jiru ummanni biyya isaa jiru qooda'umsa akkasii waan akkasii hin beeku ummanni bar wanta gandummaa jedhanii afaarsan sooshaal miidiyaa irraa ilaalaa jira bara. Miidhaan akkoo nama laachuu. Uummanni naa dhugaa bakka laaqana nyaatutti bar uummanni na ifaa nagaa fedhaan. Raachuu wanti kun maali hin jedhanii. Dhugaa rabbiin isin jedhama.
Ilaa waan tokko kanaan dura waan tokko isinitti himera laa. Sagalee raachee qulqulluu gamme maal ta'e? Nagaan jirani. Bilbila lafa kaa'ee bilbila ol kaasee raachee qoyi. Waan tokkoon isinitti himan. Ilaa amma dhagaamaa gammee sagaleen koo. Dhagaamaa jiran. Ilaa waan kana riikardi warri riikardi gootanillee riikardi godhaa laa. Waan kana hundumti keessan beekaa. Waan kana hundumti keessan beekaa. Hundumti keessan dhagaa laa. Waan kana dhagaa hundumti keessan. Ilaa namni Oromoo gaarii ta'uu hin dandeenye Shawaa gaarii ta'uu hin danda'u. Namni Oromoo gaarii ta'uu hin dandeenye Wallagga gaarii ta'uu hin danda'u. Namni Oromoo gaarii ta'uu hin dandeenye Arsii gaarii ta'uu hin danda'u. Namni Oromoof gaarii ta'uu hin dandeenye ganda isaaf gaarii ta'uu hin danda'u. Dhugaa Rabbiin isinitti hima. Namni kabaja Oromummaarraa gad bu'e kabaja gandummaatti kabajaan ni ta'a jettanii ni eegina. Dhugaa Rabbiin isin jedha. Gaafa ganda keessan jajee ganda namaa rabsu ganda keessan jaalatee miti. Ganda ofii jaalatee miti. Girri barbaade. Girri. Dhugaa Rabbiin isin jedha. Anaan bar naan rabsanii maaf arrabsitan gaafa jedhamu raacheen TikTok irratti maallaqa baay'ee argata jedhan. Egzaabeerin እኮ ነው የምላችሁ. Dura jibba fakkaata ture. Achi laastilii maaliif arrabsitan gaafa jedhamu raacheen TikTok irratti miiliyoonaan argata kanaaf arrabsinaa. Waan tokkoon isinitti himu. Namuu gaafa ganda kee siif jajee ganda namaa siif arrabsu ganda kee jaalatee miti haa dhoogu. Girricha jaalate. Laayikii kee jaalate. Fooloo kee jaalate. Goota koo jechuu kee jaalate. Dhugaa Rabbiin isin jedha. So namni gaafa ganda kee maqaa dha'e gaafa ganda kee jajee ganda namaa si arrabsu no ganda koo sin jajiini ganda namaas na jalaan arrabsiini. Obboloota koo arrabsite ana arrabsiteedhaani. Bakka dhugaa Rabbiin isin jedha. Isin jaalateetu kana beekadha. Dhugaan immoo dhugaadha baay'ee. Dhugaan ganda siin qabdu baay'ee. Dhugaan saba siin qabdu baay'ee. Dhugaadhaan baay'ee. Hiika? Anaa baay'ee anaa saba biraa gaafa saba siin arrabsitan. Saba biraa baay'ee gaafa arrabsu nan argitan. Gootummaa miti saba wayyaa arrabsu. Gootummaa miti sooshaal miidiyaa irratti baanii nama arrabsu. Gootummaa miti saba xiqqeessu sooshaal miidiyaa irra baanii. Namummaatu hunda dursaa. Hundaa dur nama dhabnuti. Sammuu qabnaan. Waaqayyo akka fakkii isaa nu uume. Maaliif akkasitti yaaddan isin? Gitaan ani gubadhee du'e. Unat namni ka'ee ganda barbaada arrabsa. Namni lakkii dhaabadhu isa jedhu hin jiru. Gaafii isaatiin uummanni torban tokko wal arrabsaa ba'a. Gitaan dhugaa Rabbiin Taaptaa gurra TikTok saniiruu dhaggeeffatan. Taaptaa gurra dhaggeeffadhaa. Namni wayii bahee ganda wayii arrabsa. Gaafii isaatiin torban tokko uummanni wal arrabsaa ba'a. Ammas ajandaa biraa. Amma yoomitti inni kun? Kun baay'ee nama qaanessa baay'ee. Ani baay'een jibbe baay'ee waan kana. Saba biraa keessatti argitan Amadoo dhiifama carraa isiniif hin kennin ilfa isa jechuudha. Saba biraa keessatti argitu amma fakkeenyaaf waa biraa dhiise Amadoo waan maqaama saalaa fuudhanii miidiyaarra fiiganu kana yeroo saboota biraa wajjin argitu duriyyummaadhaan kashlabbummaadhaan siigalee ani maqaan na'u saba kana hin jedhu. Biyya keenya keessattis addunyaa irrattis kan arginu hedduu kan nageenyu hedduun saboota biraa keessaa akka jiru beenna. Garuu jechuudha pilaatfoormii sooshaal miidiyaa feesbuukaaf tiktook irratti kan dhufee waan icitiidhaan namni waliin raawwate yookaan ammoo dogoggora waliin raawwate kan icitii walii miidiyaa irratti abarsu Oromoo malee argiteetta saba biraa Amadoo. Waan sirrii bubar dhugaa Rabbii siin jedhan. Ana miti. Maali rakkoo? Ame waan ajaa'ibaa tokko sitti himu. Waan ajaa'ibaa satamma kana kaaste wal qabsiisee waan raacheen dubbatellee gammeen illee hin dubbanne shaallaan isin dubbatta siifin kenna gammee koo dhiifama. Abshira saan ko. Maalti na ajaa'ibe beeytanii dhaggeeffadhame. Ani wanta miidiyaa kanarraa taajjabe inni Wallaggatti dhalate Wallagga ta'uu koof hin jibbamedha sooshaal miidiyaa kanarra baatee akkasitti. Jimma ta'uu koof hin jibbametti. Arsii ta'uu koof Shawaa ta'uu koof hin jibbame. Kanaafin akkas ta'e jedha.
akka waraanni sooshaal miidiyaa irra jiru akka paartii siyaasaa filannoon asirratti geggeeffamaa jiru kompitiishinii akka kanaadha kan isaan itti haasa'an guyyaa tokko fakkeenyaaf ummanni Amaaraa Goojjamee jira Gondoree jira sababiin Goojjamee ta'eef hin jibbama kan isaan jedhan dhageessanii beektu sooshaal miidiyaa sababiin Gondoree ta'eef hin jibbama kan isaan jedhan dhageessanii beektu nafxeenyaan Oromoo TikTokii irraati dhaggeeffadhaa isa dhugaa isinitti hima nafxeenya original pure originaliin Oromoo maqaa Oromummaatiin ofimattee sooshaal miidiyaa irra kanarra teessee Wallagga ta'eefin waan Wallagga ta'eefin jibbame waan Arsii taaneef jibbamne waan Harargee taaneef jibbamne waan Baalee taaneef waan Jimma taaneef jibbamne jechuudha sooshaal miidiyaa kanarra teessee kun nafxeenyummaadha anaaf ana akkasitti ni kadha nafxii jechuun maa nafxeenyummaan saba maal qaba ganda maal qaba kutaa maal qaba zarii maal qaba gosa maal qaba fakkeenyaaf Minilikii nafxeenyaa jedhamee waamama sabni inni irraa dhalate nafxeenyaa jedhamee waamamuun haad maleedha akkamiti yakkadha baansa aadsa dhaqiitii booruu meedaatti nama 17,000 bakka tokkotti fixiin jedhamne akkasumallee Atsee Amdaziyoonaa inni Atsee Teediroos Atsee Yohaannis Atsee Galaadiyoos Atsee Siniyoos ajil hunda isaanii atsoota sanaa jechuudha uummata Hadiyyaa gaafa 11,000 Atsee Amdaziyoon bakka 11,000 bakka tokkotti fixu haatiif abbaa isaan erganne sabni irraa dhalate dhaqiite akkasuma godhii jedhee ergan jechuudha Goobanaa Daachee illee uummata kee ganiiti dhaqe akkas godhi jedhee namni Oromoon kan isa ergate hin jiru yeroo gabaabsee yeroon as deemu waa tokkotu natti mul'ata latti akka amantiitti namni amantii amanuuf amantii amanu sanaaf amanamummaa dhabeeti kan inni akkas ta'u sooshaal miidiyaa kanarratti dhagaa taa amanu dhagaa isaa sanaaf amanamuu qaba namni jinni taa amanu jinni isaa sanaaf amanamuu qaba namni jinni isaaf hin amanamne amantii fuulduratti amantii dhadhee amanuuf amanamuu hin danda'u bakkoon tokkoffaan isa kana akka kotti saba Araboota kana nan arga beeytaa meeraa beedha waa tokko siniif haa kaasu fakkeenya Oromoo malee nama arrabsuun kan fammase Araboonni maaliin fammasu beektu fammasoonni doktoroota isaanii faadha aktivistoota isaanii faadha warri fammasii warri fooloo gurguddaa qaban Oromoo keessa garuu warri fooloo gurguddaa qaban warra akkamii dhugaan sin jedhaa jira fooloon isaanii fakkeenyaaf fooloon isaanii yoo TikTokiin tokko ka'ee jalaa gubate dhaggeeffadhaa TikTokiin tokko jalaa gubate TikTokiin kun jalaa gubateera na qaqqabaa Oromoo akka sanaa godha jedhama hatta waan in Oromoo irraa jibbu diina keenya duukaa geemii qabna hin barbaachisu diina maalii qaba Oromoon diina qaba Oromoon saba diina qabu hin qabu sirnadha sirnammoo Oromoon akka addunyaatti balaaleffata akka Oromoon gaafa sirna tokko balaaleffatu akka sirna addunyaa kana sirna nama nyaatu kamiinuu balaaleffata fakkeenyaaf ani muslim Hitleriin nan balaaleffadha Hitleriin ani nan balaaleffadha sababaan isaa nama miiliyeena ja'a bakka tokkotti akka kanaatti ilmoo namaadha miti inni akka kanaatti fixee saamunarraa dhanna isaaniirraa moora isaaniirraatti saamunaa hojjete akka kanaa godhe jechuun seenaa sukkanneessaa hojjete fakkeenya isiniif haa kaasu nama gaarii hojjetee jechuudha namummaatiin nama sana deggera namummaatiin Maazar Tereesaa jedhamti hordoftuu amantaa kiristaanaa nama namootaaf tola akkamii ol tolche gaaffii wayii interviiyuu wayii irratti Dr. Zaakir Naayik gaafatan Maazar Tereesaa nama tola namaa ooltudha nama gargaartudha rakkina nama bira dhaabbattudha isheen jannatan seentii jennaan jedhanii gaafannaan deebii kenneen achirratti jechuudha maaliif waan kana isinitti kaase Oromoo kana keessaa Oromoo jedhu hunda walitti hammachiisee mitani ilmaan Oromoo irraa dhalatan kan isaan ittiin beekamtii argatan dhuguma isinitti himuu fedha nama arrabsuudha TikTok isaa torbee 2 torbee 3 wayiin ji'a 3 ji'a 4 taa'ee jechuudha nama qaama saalaas akkas godhee sooshaal miidiyaa irratti agarsiise maal godhi ilaala namni maaf fooloo keessan irraan kaafan maadha faayidaan isin fayyadu
Maal kan saaddaa maanis kan akkasii qaba bara isuma akkasii keessas dachii kan dhufe kan harmee isaas sanuma siin qabdu waan addaa miti bara namni. Of course. Mee of ilaala ofuma keessan mee fakkeenyaaf kan nama laaltu mini mee wallahi ani isa dhugaan jedha yeroo shaaworii galtan fokkistuun akka dhala namaa hin jirtu dhiifama naa godhaan malee dhalli namaa maaliif dhabeettu ani ilma namaa xiqqeessuu miti kan kana jedhaa jiru mee rabbii jedhaati yeroo uffata uffattanii adeemtaniif qullaa keessan masaayitii keessa jaldeessa fakkaata jaldeessa wanti sirra jiru kun qaama keerra jiru kuni Eba wayii fakkaata eba goga. Isbarbaati jedha bara. Kanaaf rabbiin kanaaf rabbiin maal jedha? Yeroo keessa deemtan hin koorinaa jedha. Of hin tuulinaa jedha. Jecha eenyudhanni atleetii Oromoo tokko inni maqaan isaa nan irraanfadhe gammadaa shawuu irratti affeeramee maal jedhe? Ati maaliif makiinaa akkasii eenyu maqaan isaa? Kanan isa bakkalan. Baay'ee tokko garaana nyaate wallahi. Ituun bakka ijaan argee waan biraa waan hin godhu qabu akkasitti ofitti hammadhee dubbisee. Yeroo gadi baatee jette jechuudha kan argitu miskiina hiyyeessa waan tokko hin nyaanne konkolaataa lafa deemu jechuudha beekte hawaasa keessaa baate. Jecha ajaa'ibaati dhugaa rabbii. Anallee baay'ee tachi na godhe jechi sun. Jecha ajaa'ibaa. Namni kun akka barbaadetu ta'uu danda'u akkamitti garaa keessa kamiini Oromoo laa akkasitti beekna nuti. Oromoon akka kanaatti. Kana jechuun maal jechuudha? Oromoon siree isaarraa bu'ee nama lafa raffisa jechuun tafsiirri isaa eenyutti dhaqee gala? Atileetii kanatti dhaqee gala. Tafsiirri waan kana, hiikni waan kanaa jechuudha. Definiishiniin isaa. Oromoos akkasiidha kan nuti beeknu. Oromoon akkasidha. Malee Oromoon asirra taa'ee wanta immoo hin dhaqamne dharrabni kun ni namoota nama rabsaa turan ilaala. Ispeeshaalii namoota Saudi Arabiyaa keessa jiran. Namoota dur nama rabsan nama xiqqeessanii waa meeqadhaa turan. Wallahi rabbiin isaan korokkode. Ituu hin hojjetatiin biyya sana keessaa fuudhanii. Poolisoonni biyya sana fuudhanii. Godhu biyya sana keessaa. Hidhaa isaan hidhamanii fuulli isaanii quncaanii luqqaanii sooshaal miidiyaa kanarraa nama meeqan namneesi namoota nama rabsan. Gabaabumatti maal isin jechuu barbaadeen beektanii tokkoffaa namoonni sooshaal miidiyaa kanarraati nama rabsan amantii qabu waan amananiif hin amanamne. Amanamummaan qaban waan amananiif. Nama tokko dukaanii wal dubbisee ture nama sana maqaan dha'u asitti kiilooleetti wal agarree turre. Waa'ee namni waan amaneef amanamu waan jedhudha. Inni peenteedha. Seenaa haadha sanatti taasise. Haati koo jedheen. Yeroo sana jedhanii yeroo dargii keessa kan peentummaan kun gara Itoophiyaa kana seene yeroo sanaa kiristaanummaa fi islaamummaa malee achi Itoophiyaa keessatti accept hin godhamu hin balaaleffatama. Amantii pheenxee kuni jechuudha. Mirgan qabanii araqee kana fuudhanii magiddii obaasu jedhan gabaa keessatti. Achi booda dubartiin kuni amantii ishee irratti la dubartiin kun jabaattu ta'uu ishee isiniif ibsuuf jedheen. Dubartiin kun jedhan halkan jaalala amantii guddinaa. Namni manni baadiyyaa kuni asiiti balbaluma dura muuzii jira. Muuziin beeyi hundi keenya baadiyyaatti dhaladhe sin beeku. Muuziin kuni walitti galagalee